والله وبالله شريات لا نفود يعني فدا اوف وانا ما نقرات سليدا فينا يو قديتي يو ددبدي بيتام وأمورين كي وقاميك جالتي ما جتة هنبوني نمتي تري برجي بمتي تو تغيا فولا يا خنا ما يدرون لك لا مي فلاني دورسي سيبر يرونكو تيك توكي بيك تموتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوا في هردفتوتا قرا أورو الشمار كفوني هردفتوني من تبرة فيديو نراب في أبدي في خنا فكات كبجمتوا في هردفتوتا خياكم ما تدري رتي كرتنا فيديو خنا جلك بندرتي ولا سبسكرايب قولين سبسكرايب قولنا سنينجا وري سبسكرايب قولين جرامو لايك شير قولن نجيب بيسان سنينجا كبجمتوا في هردفتوتا خنجما فيديو اتيانتو والله وبالله شريات لا نفود يعني فدا وبتشوف فدا ما الكف الله تيو ما جاتنا ما متي والله وبالله يرمو فدا انا تبتشوف فدا خلاص بتن دي بي اي اساوج نجي انجلا تشوف فدا اندي ما استغفر الله ما لنتيان انين امنتين دبي متى قلاتي دخانا وشي قا كم دلورتي متى قلاتي تفوت متى كلاتي سيمان تنا مني دلقا دا متى كلا مالين فدا ديتي دي ترى دايني وكذا دلقاتين جرا مني متى كلا مالي ينفدا ننقفتو أنت كم تقول أنت هاي بخديو تنا توبتين جرامي إذا كنا تنفين مني سنيفو أني توبتشو أني فدو كلها وأني فدو فين معلومة فو علماء تخنيرتي أجندة ومو علماء تخنيرتي أكنتي يوكي هيرو نين هيرو ما يوكي مال يو دعومان كم برباد تاتي إفسريسيتي سنو أو إدو تلاقاتين جرا ريفرنس كلها تنافين تا إذا كنا تنفين يكون صبا إذا مرجعتي وفتشو لافيس واني سيدان يستكلين انجتو وان ريفرنس مهان ريفرنس لو يفتشو إسانيس وان أوركن تكلين انجتو نما يهدو دا خم سقفا جا خم نمني سقفا متى نمني بيجابي هجرو ير جولين تنيا تإسلامان هندي سانيتو ريفرنس سانيس ترى تو ماس بهم ملء أتي سلا لايف يرتلو فون قبضي تروت سلا خان أكس وانا كنا جرات تاتيه لايف يرتلو فون قبضي تروت سانيفو waan sobaatiin ulamaa'ota takeenyatti taphachuu dhiisaan jaamee itti fufigaa maal irraa akka jaalatte maal akka jaalatte nuuf himi. هاي نجا ناناي أما تقرقري أكنا ورا أبيض أنا ثفورة خلاص أني بت مالك أنا يوني يسهل ماشي ننقصفني فون أنجي أنا تيمة تلين تقابل تمها كايرو دا أكن من ناقب هنانتاي والله والله يوم أنا ربي يردي بي ربي يخلدي أنت القول أكراني سبحان الله ليلي سناتي وانت نقولي أنا ما متعلم ما Inumaani aartaa hoyinuma akkasumaanuu hayyee yaa jecha duraan Hamzaa Shajjaa bira ajandaa godhattee isarraa haasawaa turte isuma wal arrabsaatanii turte haala saniin deemaa turte har'aan tana nama guddaa nama kabajaa qabu akkasuma ulamaa'ii teenyatti ammas dabarte namni yoo kabajumaan deemee bareedaadhaa maaliif ulamaa'ota qoosuun hin barbaachisu yoo heeruma ulamaa'ii yoo barbaadan isaan kun karaa nagayaatiin karaa miidiyaa irra baatee sanuu akka rifeensa keetti osoo taranne akkaataa aadaa safuu tananyaa fi aadumaa fi safuudhaa fi amantuma teenya irraa waan walabate haala saniin mul'achaa akkanan bakka ulamaa'iin heeruma jechuun waan hin fakkaanne atis of sirreessii haala saniin deemi ajandaa yoo barbaadde namuma biraarratti yoo asliin as fuudhu yoo numa nama si fuudhu dhabde akkasin jaxabinta firdota xiyya gama viidiyootti aantu. waan mana dharraati sellee dafee naan fidooni kun eessuma geelaa ta'eessa jiran jedheeni kan wajjin gubadhe.
beeko saambusaatti dharraate si fide. Ati dharraan kiyya erga narraa badee naa fiddamoo amma immoo waan biraa na dharraasisa. Kanaan dura Finfinnee deemiti biyya ammaari koottu fooliin isaan dharreenaan jedhan deemee Finfinneedhaa biyya ammaara si fide. Achumaan immoo waxii fi biddeen mana warra du'aa dharraa seennaani deemee taa'ee biddeen fudhadhee feestaalii keessii kaa'ee fide. Ammoo saambusaan dharraa seenne fidee dhufe maal dharraate immoo? Jaalallee koo durii barbaadi naa fide amma immoo isaa arguun na dharraasise. Jaalallee koo durii miliyoon dirrimaa moo rakkina qabu deemee waamee dhufa. Lammiin dhugaan nama kofalchiisaa aktara bakka hedduu takka nama kofalchiisaa gowwummaan isaa kun haalli itti dalagu tarii namoonni akkana jiraachuun ni mala beekaa namoonni jechuun haadhi manaa isaa kanaan darree maal jette haala kanaan deemee bifa kanaan wanta ta'u ni jira dhuguma dhiiroo wanni sila yeroo kanaan waan kana na jaalachiise yeroo ulfaa garaa qaban kana waan kas na jaalachiise dharra waan kana na dhamma akkas naa ta'e wanni jaan kuni mee hordoftoota koo keessaa warreen waa'ee kanarraa beektan komentii jedhan barreessaa wanni kuni akkamii kanaan dharrahee kanaan hawwee yeroo ulfaa kana shamarran keenya ja'an kun akkam akka ta'e wanni kun dhuguma moo mee komentii jedhan barreessaa warri beektan yoo jiraattan. Laal waan ofii yoo rakkatte yoo gaddite yoo dadhabde bitaa mirgaa si nama dhabde abdiin kutin tunis ni dabarti rakkinni har'aa boru seenaa taati abshir. Dhuguma akkasumatti namni obsee waan takka hojjetee galmaan numa gahaa numa jijjiiramtaa jechuudha silaa taa'umaatu rakkina isa fide malee hojjechuun akkasumatti yoo kan hojjetu taate rakkina kasaan nima baata warri rakkina kasa jirtanillee arrantana akka jettanii amalee cabxanii hin taa'inaa jajjabaadhaan isin jaa akkas gama viidiyootti aan ta'u. Maqaan keenyudha. Mahammad maqaan kan koo. Eessaa galaa jirtamma? Barumsaan galaa. Umuriin kee waggaa meeqa? Waggaa torba. Kutaa meeqaffaa barattaa? Tokkoffaan baradha. Barattee maal ta'uu barbaadda? Kantiibaa ta'uun barbaada. Kantiibaa ta'uu barbaadda jechuudha. Kantiibaa taate hoo? Itoophiyaa kana jijjiiruun barbaada bulchuu. Muummicha ministeeraa ta'uu barbaadda jechuudha. Biyya keenya Itoophiyaa maal gochuu barbaadda? Akka Ameerikaatti jijjiiruun barbaada. Akka Ameerikaa ta'uu barbaadda jechuudha. Umuriin kee waggaa torba miti? Waggaa torba umuriin kee. Waggaa torba jechuudha. Waggaa torba tareeda baasteere. Waay goboziidhati dhugaa rabbi. Amma meeqaffaa fa'aa baata mana barumsaati? Tokkoffaa. Tokkoffaa baata yeroo hunda. Argitaniittu miti ilaa mucaan xiqqaan kuni tokkoffaa baala yeroo hunda. Isiniin ni buula. Maammadi jedhama laa kunoo. Maamma maqaan kan koo. Laa kunoo mucaa jimmaati laa kunoo. Namatti hin tolu dhugaa rabbi ilaa kun muummicha ministeeraa ta'uu barbaada biyya kee maal gochuu barbaadda? Biyya koo jijjiiruun barbaada. Akka Ameerikaa gochuu barbaadda miti? Miliyoon dirree ammaan tana waan gaarii dalagee jechuun waan gaariidha. Waan gaarii yoo yeroo inni waan gaarii inni dalagee dubbachuun barbaachisaadha. Waan hamtuu namni dalagee hamtuu qofarraa haasa'uu miti. Akkasiin jaa barnoonni umriidhaan hin daangeessu baratee yoo baratan namni jijjiirama numa fida sammuu isaarrattis akkasuma amma kaa'inni umrii isaa rabbiin haa dheeressu maaliif ilaalcha hanga umriin tiyya deemtee jirti namoota tokko ilmaan nama barsiifannaa nuti barachuun dhaqqabnu kan jaan kanuma silaa humna qaban kanuma silaa barachuus danda'an amma inni silaa kan nama guddaa umriin isaa ilaalcha akka nama amara torbaa sanitti iflaalee akkasitti qotataa akka irraa eegalee baratee booda kantiibaan taa'ee hamilee dheerate akkasitti hamilee isaa tana rabbi haa guutuu fi waan bareedaadha ilaalcha akkana yaada hamilee dheerachuu akkanatti waan gaarii yaadutu bareedaadha akkasan jaa qabeen hordoftoota kiyya gama viidiyootti aantu. Dhaga'i gaafa jaallatame jettee hin booniin namatti tarii bor jibbamtee funyaan qabatamtee gatamta gamatti gaafa aangoo argattes aangoon qaba jettee hin tuffatin nama gaafa aangoo irraa buute galanni kee beekisumaaf kaffalama gaafa sooressoome jettee hin miidhin hiyyeessa tarii bor hiyyoomta haalli namaan galu qabeenyi fixeensa gaafa humna qabdu humnan qaba jettee namatti roorrisin atis bor dulloomtee humna kee fixattaa dadhabaan boochisin abbaa qabeenyaa taatee aangoo gaarii qabaattus humni kee guddaa ta'ee hanga feete jabaattus nama hundan caala jettee of hin tuulin gosaanii bor kanatti qabrii lixxu carqii tokko qofaanii. Walaloo baay'ee bareedati waan gorsa ajaa'ibaa gorsa akkasumatti wanni hundinuu ni dabartii jechuudha. Arraan tana si bal'attullee boru rakkachuun mala waan ta'e hin beekamu namoota rakkatanis gargaaru akkasumatti kan
waan ma hundaanuu of laaluun of qabuun of tuuluun gaarii akkan taane nama agarsiifti. Akkasiin jaakamtoota firdota kee gama viidiyootti aantu. Sa'ummata kiyya hordoftoota kiyya fuula kiyya kana mee duru likki ilaalame. Ashaangulittiidhaan fakkaadha meen ashaangulittiin fakkaadha likki na laala. Okay haya yooniin ashaangulittiin fakkaanne wanni tun maali tunoo maali. Komantii namni barreeffama barreessannaa isin kunooti ashaangulittii lakkuufaadha kunoo nama jala guurta rabbi isinuu isaadha ta'e akkana jettu. Isin biyyaa baatan booda mana barnootaa isin duuba banani kolkolo. Anu bichaadhaa akkasitti quba qabaati. Maali ififaa dira kana dhiisaadhaati. Ashaangulittii rabbii jaana yatti guurdan narraa dhiisa baqa. Fadho wanti kun bartee jirtu kolkolo maali. Akka uummata feesbuukaatti waa barreessaa kashaashaan godhaan telle komantii teessaniin bohaarraati. Maa rabbi isin godhi. Namoonni keenya karaa gabaabaa yeroo bohus ashaangulit imoojumaan yeroonii fi gammachuutis yeroo qoflaatis waa hundaa'uu imoojuma kanaan ibsata. Kuni aadaa ta'ee jira waan jijjiiramuu miti jechuudha. Namoonni hedduun namaa yeroo qofla barbaadus yeroo gammachuu barbaadus yeroo jaalalaatis waan imoojii tolchan gaa'e. Kanaafuu isatti dhiifamatteeti kun ittuma fufaan sinjaa gara viidiyootti aantu. Baga gara tajaajila Itiyoo Telekoomitti nagaan dhuftan. Yeroo sagalee kee kana kasti yookaan kennuudhaaf gara dhaabbata sana deemtu carraa kana akkamiin argatte? Otoo burtii qabdu otoo mucaa manaa qabdu akkamiin baatee fiilm hojjette. Ani zinnaa sholaanii doorsisi bara yeroon ka'u jechoota mitiiti gochi duubatti nan deebisa. Zinnuun yeroo baay'ee adii gurraachaan gurraacha jechuudhaan beekamti. Nama homaa siin goone nama yoo titoshites waan gaarii siif hin jenne waan jedhu kan hin dhabne kanaaf itti duubatti hin deebitu jechuudha. Maal hojjettaa naan jedhe hoogganaan yeroo sana. Adaadaa koo biran taa'een hojii barbaacha dhufeen jedhe. Jaarsi mana hiraa namni na waan nyaatu dhabeen jiru mana keessa kan inni daandiitti ba'ee dhumaa turee fi qubee afaan Oromoon baranneen. Dhageessanitti qe'ee sana keessatti namni anaan hin erganne hin jiru. Kophee baafatanii haxoofsisi jechuu haafaaf. Arra ergaa namaa deetus arraan tanaa qeeqamtus arraan tanaa rafamtus wanni boru sirraa jijjiiramu nama jijjiiramaa jechuudha. Seenaan sii kun waan seenaa barumsa guddaa namaa ta'udha. Akka feete taatus arraan tana rakkatullee boruu ballachuun kee waan hin hafne akkasiin sin hin jaqabne gama viidiyootti aantu. Akko tiiktookii beekta mooti tiiktookii beekta. TikTokii beektaa? Lakki TikTokii. Oh, ishi bakka follow na godhaa jedhiin mee? Follow na godhaa? Lakki follow na godhaa jedhiin. Follow na godhaa? Dhiisi bakka. Follow yoo barbaadde kanatti suma goona. Nama guddaa as baaftee TikTokii ni beektaa? Maal ni beektaa? TikTokii namni guddaan eessatti arkee beeka. Maali TikTokii waan ta'e hin beeku jechuudha. Ati TikTokii follow yoo barbaadde follow kanumatti si goona waan rabbii keetii wajjin walis hin buufne waan bareedaa waan namaaf ta'u waan gaarii takka dalagi. San booda follow sumaaf godhamaa beeka. Hanga fedhe turtu hanga feete taatu nama guddaan daranii hin jaa. Akkasii qabamee ta'u gama viidiyootti aante. Way dongo. Ay. حبيبي وبقلبي ميرة دي مشكلة كلابة البنت برفرد ولين ولون كل كارتنا من مراجع أيوة سليمان من معلومات أتي كانت أفان سامي قبدي ويدونغو أتي كانت معلومة أفان سامي قبدي كان قدرت ميديا رتيسي فيديو فورابا يوكان نونغو سيبر باچي ستاتي فوتي أكاسيو ada mana kati dia jingga muncul dan jerat mal kabate se media rate se way dungo jette me ñu gar sifata ordo foto ya video na rap kabade de fekana fakata hanga video birati walite binuti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh